jechuudha akkuma argaa jirtan asitti jechuudha meeshaan abe argaa mee qaxaleewwan kiyya akkatti bareedu agartanii ammuma bitadhaanii soofaa biraarraa jechuudha garaagarummaan inni qabu maalidha gogaarraa hojjetame seentimeetira 60 waan ta'eefu kabajamtoota hordoftoota Diidaa Tiyuub akkuma argaa jirtan soofaan asii kun ashama jirra jirtanii kabajamtoota hordoftoota Diidaa Tiyuub kan biyya keessa jirtaniif biyya alaa jirtan nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u jechaa ta'u kabajamtoota hordoftoota Diidaa Tiyuub egaa amma har'a qophii addaatiin jechuudha yeroo baay'ee akkuma beektan karaa WhatsAppitiin karaa Telegiraamitiin karaa Imootiin jechuudha waa'ee meeshaalee mana gatii gadi aanadhaan jechuudha nagaafachaa turtan egaa kabajamtoota keenya har'a jechuudha akkuma argaa jirtan asitti jechuudha meeshaan soofaa algaa akkasumas immoo firaashin argaa jirtan kun jechuudha baay'ee meeshaalee gatiin isaanii gadaana ta'edha waan ta'eef qaxaleewwan kiyyaa isaan tokkoon jechuudha qarshii meeqa akka ta'e gadi fageenyaan isinittan hima waan ta'eef hordoftoota keenya haga dhumaatti nu waliin turaan isin jedha wanta baay'ee jira akkasumas immoo osa kana fixeen booda jechuudha magaalaa bakka ani jiru akkuma argitan magaalaa Mojoo keessan jira magaalaa Mojoo keessatti illee waa'ee baajaajiin haaraa illee asuma jira waan ta'eef viidiyoo biraatiin jechuudha waliin wal argina waa'ee meeshaalee kanaa ilaalchiseetu jechuudha qaxaleewwan kiyya haga dhumaatti na hordofaa soofaan hin jira qumsaaxiniin hin jira biffeen hin jira wanta baay'ee jira waan ta'eef qaxaleewwan kiyya haga dhumaatti na hordofaan sin jedha horaa bulaayii nagaan naa jedha. akkuma argaa jirtan meeshaalee babbareedu kan akka biiftuu bareedu akkuma argaa jirtanii so akkuma argaa jirtan soofaan kun xarapheezaa kana waliin jechuudha kuma 36 isa dhumaati waan ta'eef jechuudha soofaa akkuma argaa jirtan kana isa kana walumaa galatti jechuudha so birrii kuma 36 kana waliin kana bitadhaati mana galchaati irratti rafaa qaxaleewwan kee inni biraammoo egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan jechuudha soofaan kun baay'ee guddaadha soofaan kun jechuun saayiziidhaan garaagarummaa guddaa qaban isinii galee so xarapheezaa guddaa qaba xarapheezaan kun amma akkuma argaa jirtan xiqqoodha inni kun immoo akkuma argaa jirtan baay'ee bareeda xarapheezaa jabaadha akkuma argaa jirtan wanta baay'eedha ijoollee wanta baay'ee bareedu ani dhugaan sin jedha wanta ani sin gorsu jechuudha fuulduraaf meeshaaleen baay'ee waddadaa jira waan ta'eef dafaatii kana manatti galfadha isinii galee so xarapheezaa kana wajjin soofaan kun qarshii meeqa 38 isa dhumaati kun kuma 38 jedhamee jira qaxaleewwan kiyya har'a aboo hin je'inaayi duwwaa 920 haaloo naan jedha telegiraam waatsaappii imuudhaan nagaafadhaan isin jedha kara abee argaa mee qaxaleewwan kiyya akkatti bareedu agartanii ammuma bitadhaa isa kana dhugaan isin jedha so akkuma argaa jirtan xarapheezaan isaa akkuma argaa jirtan akkuma ammaa kana baay'ee bareeda soofaan illee diizaayinii ajaa'ibaatiin akkuma argaa jirtan tolfamee jira qarshiin isaa meeqa kuma 38,500 jechaa jira isa dhumaati kan naan jechaa jiru warri keessan fagoo ta'e ani magaalaa Mojoo keessan jira meeshaan kun magaalaa Mojoo keessa jira warreen
warri keessan fagoo ta'e qaxalee wanki ayisuusuun hin jira isinii galee isin geessine jechuudha isinii galee isa kana jechuu barbaadetanii soofaa akka ajaa'ibaatti bareedu moo jechuudha kootume abeet akkuma argaa jirtan qaxalee wanki akkuma argaa jirtan jechuudha soofaa kana akkuma argaa jirtan ana fakkaata didittiin chokkoleettiidhaa ture soofaa kana bitadhaa irriina atattamaan asirratti isin qaba waan ta'eef jechuudha qaxaleewwan kiyya soofaan kun soofaa diizaayinii ajaa'ibaatiin kan hojjetame waan ta'eef firootawwan kiyya qarshiin isaanii 44,000 jedhe ka 44,000 jedhe dugda keechan hidhadhaati qaxaleewwan kiyya bitadhaa birriin yeroo ammaa akkuma argaa jirtan jechuudha barakata waan hin qabneef dafaati meesharra teechisfadhaa isinii galee isin fayyada waan ta'eef so birrii 44,000 in bitadhaati akkatti irra rafaa isinii galee isa kanaan isin jedha mee kara biraa akkasumas immoo hordoftoota kiyyaa ispoonjiin kun immoo boondiidha isinii galee boondiidhi hin beektan boondiin eessaa akka oomishamu hin beektan waan ta'eef ispoonjiin isaa boondiidha jabaadha I think uma shakkii tokko malee akka bitatan isin jedhe lafa akka yeetoo jechuudha viidiyoon taane riikardii godhee isiniif in ergu waan ta'eef gadi bu'ee ilaaleetoo jechuudha bakka hordoftoota kiyya wanta kana dabarsuun qaba hidheetu jechuudha kan isin dabarsaa jiru waan ta'eef meeshaa kana bitadhaan isin jedha mee kara biraa haa goru egaa kabajamtoota keenya soofaan alallee hin jira diizaayinii ajaa'ibaatiin kan hojjetame jechuudha garuu soofaan kuni soofaa biraarraa jechuudha garaagarummaan inni qabu maalidha gogaarraa hojjetame leezar jennaan ingiliffaan jechuudha gogaarraa hojjetame waan ta'eef qaxaleewwan kiyya xarapheezaan illee nas jira birrii 44,000 sababni isaatis gogaarraa hojjetame waan ta'eef dhumni isaa kanaan jedhu so kabajamtoota keenya duwwaa 9,20,17,79 haloonaan jedhaay wanta barbaadan ani didittiin isiniif nan ergama waan ta'eef haloonaan jedhaa jechuu barbaadetanii mee amma immoo kara meeshaa kichin kaabineetii akkasumas immoo kara maallaqni kun maqaan isaa kara koornerii isa kana jechuudha qarshii isaanii isiniif baasna jechuudha firaashin illeen akkuma argaa jirtan achitti jechuudha qarshii meeqa akka ta'e addaan isiniif baafna hordoftoota keenya nuffii tokko malee haga dhumaatti na hordofaan isin jedha kaaras adeemu garus xarapheezota babbareedoo kana osoo isiniif hin dabarsin hin darbu jedhanii qarshii isaanii mee gadi buune isinitti mee kabajamuu kiyya maalirraa hojjetame akkasumas immoo qarshiin isaa mee xarapheezaan kun 17,000 dhumni isaa meeqa 17,000 eeshi inni yoo kun yoo kuma torba bashar yaa xiqqoo dheeradha waan ta'eef meetira kaafii kun yoo san maati maalirraa hojjetame garuu mukni isaa waanzarraa hojjetame waanzarraa hojjetame kabajamtoota keenya akkuma argaa jirtan waanzarraa hojjetame isa kana baay'ee babbareedoodha 7,500 hunduu jechuudha garuu baay'ee natti mijaa'ee jira dhugaa dubbachuudha sababni isaatis shaatariidha akkuma argaa jirtan ilaala TV asirra barbaadan godhatanii anyways jechuudha soofaa gidduu kan taa'u inni kun isin galee na baay'ee babbareedoodha kanallee bibbitadhaa kun koornerii inni biraammoo hordoftoota kabajamtoota Diidaa Tiyuub koorneriin akka ajaa'ibaa halluu diimaadha maal jedhama bunniidhaan kan hojjetame kuni diizaayinii ajaa'ibaatiin kan hojjetame as keessoo barbaadan maankaa godhachuu hin dandeessan bira distii godhachuu hin dandeessan distii godhachuu hin dandeessan baay'ee bareeda waan ta'eef qarshiin isaa meeqa? Qarshiin isaa 20,000 jechaa jiranii akka beete jechuudha fuula keechan as keessatti isin agarsiisa dhugaan isin jedha so wanni nama jibbisiisne as keessa jiru wanni nama hawwisiisu bicha kan as keessa jiru jechuudha so as keessa wanna ta'e godhachuu hin dandeessan as keessa illee wanna ta'e abee ana as keessa raffisuu hin danda'u bal'aadha baay'ee jechuudha isa kana okay
akkuma argaa jirtanii abi midhaan as keessa jira bro akkuma argaa jirtan maqaan isaa kitchen cabinet midire kitchen cabinet jedhama akkuma argaa jirtan abi bal'aa jedhamanii ilaala halluu adiidhaan kan hojjetame baay'ee nama hawwisiisa baay'ee bareeda wanta fe as keessa godhachuu hin dandeessanii wanta fe as keessa godhachuu hin dandeessanii ilaala kan waliin bal'aadha meetira tokkoo fi seentimeetira 60 waan ta'eef qarshiin isaa meeqa qarshiin 20 bitachuu hin dandeessanii haloonaan jedhaa ani lidittiin duuda koo hidhadhee too jechuudha isinifan ajajama jechuudha kun meetira tokkoo fi seentimeetira 60 inni kun yoo meeqa meetira tokkoo fi 20 meetira tokkoo fi 20 inni kun immoo meetira tokkoo fi 20 kun bal'aadha kun immoo xiqqoo yaa seentimeetira isaa xiqqoo waan hidhateef jechuudha qarshiin isaa meeqa kana 18,000 garaagarummaa 2,000 jechuudha akka yaada kiyyaatti kana bitadha qaxaleewwan kiyya isinii galee hin bareede jechuudha bal'aas waan ta'eef jechuudha isa kana firaashiin asii kun meeqa firaashiin isaa kaangaaroodha orijinaaliidha inni 6,500 akkuma argaa jirtan firaashiin isaa jabaadha kaangaaroodha birrii 6,500 jechaa jira halluu jechuu hin dandeessan jechuu barbaadetanii inni kun yoo qarshii waan biwannoon kun koffel ishini kornanidha yaa maxananyaadha 16,000 isheen tun immoo 16,000 kornariidha yaa xiqqoo bal'aadha waan ta'eef dhiphoodha waan ta'eef garuu hin bareeda baay'ee bareeda halluun isaa halluu ajaa'ibaati kana bitachuu hin dandeessan jechuu barbaadetanii mee yaa sun yoo inni kun qarshii meeqa tokkumaati gatiin tokkumaa garaagarummaa halluuti waan ta'eef isa kanallee bitachuu hin dandeessan firootawwan koo sanumaati kabajamtoota hordoftoota keenyaa noormaalii gatiin meeshaalee biffee akkasumas immoo control biffee jechuudha sorry kornerii jechuu barbaadetanii qarshiin isaanii tokkuma akkuma duratti isinitti hime garuu diizaayinii ajaa'ibaatu jira so tokkuma waan ta'eef isin haaloo naan jedha wanti kun akka isin dabarre waggaa tokkoon booda ibiddata wanti hundi waan ta'eef qaxaleewwan kiyya ajajadhaayi baay'een isin jaaladha mee alatti wanti hin xumurre tokkotu jira isa xiqqoo hinaas buna algaan illee hin jira algaan gosa kamii gosa adda addaatiin jechuudha filachuu hin dandeessan isiniif hojjetama mitiidha isiniif hojjetama waan ta'eef algaa filadha isinii galee isa kana ani didhaa caalaa amansiisati chaanaalii kiyya sabskraayibii godhaayi haga dhumaatti immoo nu hordofaayin fi tokko malee mee karaa alaatti abaanu bu egaa kabajamtoota hordoftoota diidaa tiyuub akkuma argaa jirtan soofaan as jiru kun jechuudha yaa soofaa halluun isaanii garaagarummaa qaba jabinallee hin qabani inni kun qarshii 31 jechaa jirani qarshii 31 jechaa jirani so isa kana jechuudha egaa kabajamtoota hordoftoota diidaa tiyuub akkuma argaa jirtan inni kun jechuudha garaagarummaan isaa maalidha halluudha waan ta'eef jechuudha inni illee qarshii kara 31ti diizaayiniin isaanii baay'ee bareeda akkuma argaa jirtanii kabajamtoota keenya bitadhaan isin jedha tanaan dura jechuudha ji'a 3 dura akkuma argaa jirtan soofaan gatiin isaa wuddii ta'e isiniif dabarsetan ture inni kun immoo jechuudha humna keessan waliin waan deemuuf isa kana bitadhaa jechuu barbaadetan akkuma argaa jirtan inni kun illee akkasumas immoo jechuudha halluudha garaagarummaan isaa malee jechuudha tokkuma inni kun immoo 30 sun 31 lamaani inni kun 30 bitadhaa inni jedha meetir kaamsa no egaa kabajamtoota keenya akkuma argaa jirtanii algaan asii jechuudha muka jabaarraa kan hojjetame qarshii 37 jechuun firaashiin isaa firaashii waliin kophaa miti isinii galee so 37 humna jabaa qaba kanallee bitachuu hin dandeessanii qaxaleewwan kiyyaa noormaalii qumsaatii waliin meetir kaamsadha
Akkasumas immoo akkuma argaa jirtan firaashidha. Humna jabaarraa kan hojjetame isaa kanallee bitachuu dandeessu. Kabajamtoota hordoftoota Diidaa Tiyuub akkuma argaa jirtan soofaan asii kun kuma 28 jechaa jiranii hordoftoota keenya I think bitachuu hin dandeessanii dhugaan isin jedha baay'ee bareeda jechuudha qaxaleewwan kiyyaa horaa bulaa. Egaa kabajamtoota keenya inni kunillee kuma 30 jechaa jiranii bitachuu hin dandeessanii. Anyways wanti hunduu garaagarummaa qaba. Bitachuu hin dandeessan jechuudha. Horaa bulaa nagaan naa jedha. Egaa hordoftoota kabajamtoota keenya haga ammaatti jechuudha wanti keessi keessan isin fedhu jechuudha wanta hundaa isinii dabarsee jira. So amma kun hunduu ogaansiitti mee booda dhimma keessa waan ta'eefu akkuma isin jedhu bilbila kanaan jechuudha duwwaa 920177982 meeshaa keessi keessan isin fedhu san jechuudha hordoftoota keenya screenshotii godhaati naaf ergaayi waan barbaaqa isinifan bita waan ta'eefu bakka warri keessan isin jirutti jechuudha isinifan ergaa isin bicha haloonaan jedhaayi baay'een isin jaaladha isin kabaja inni bira ammoo tanaan dura xiqqoo gatiin guddatee tureeyyuu akka isin hir'atu godheetu jechuudha meeshaa kana isiniif ibseetan jira jechuudha. So amman booda isin hunduu bitachuu hin dandeessanii haloonaan jedhaayi akkasumas immoo warri keessan yoo magaalaa mojoorraa fagoo yoo ta'e ani isinifan geesse. Isa kana jechuu barbaadetanii hordoftoota kiyya haga ammaatti waan hordoftaniif baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja horaa bulaayi. torban gaarii haa ta'u guyyaa gaarii isiniif haa ta'u warreen chaanaalii kana haaraa taatan isin hunduu chaanaalii kana guddisaa subscribe godhaa namoota biraatiif informationiin kun akka dhaga'u sheerii godhaan isin jedha horaa bulaa nagaan naa jedhaa